milkaa'ina marii biyyoolessaatiif qaamoleen tumsitootaatii fi dhaabbileen deeggarsa isaanii cimsuu qabu jedhan. Itoophiyaan bu'uura seeraatiin faayidaa biyyoolessaa kabachiisuu ejjennoon kan itti fuftu ta'uun ibsame. Hoogganaa olaanaan naatoodhaa Raashiyaan weeraraaf qophiitti jirti jedhan. Bakka jirtan hundatti nageenya isinaa ga'uu daawwattoota keenya jalqaba irratti ka hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaayi. Muddee 12 bara 2025 miidiyaa harka keessan irraa Soof Umar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himaa jiru An'uudii Muussaatii suduudumaan gama bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannettiin isin dabarsa. Milkaa'ina marii biyyoolessaatiif qaamoleen tumsitootaatii fi dhaabbileen deeggarsa isaanii cimsuu akka qaban dhaamameeti jira. Milkaa'ina marii biyyoolessaatiif qaamoleen tumsitootaatii fi dhaabbileen deeggarsa isaanii cimsanii itti fufuu akka qaban Komishinarri olaanaan Komishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfiin Arayaa ibsaniiti jiru. Komishinarri marii biyyoolessaa qaamoleen tumsitootaatii fi dhaabbilee wajjin dhimmoota adda addaa irratti marii geggeessaniiti jiru. Piroofeesar Masfiin Arayaadha. Wayita kanatti ammoo adeemsi marii biyyoolessaati irratti qaamolee tumsitootaatiif ibsa bal'inaan kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kanaanis ammoo boqonnaan marii fuulduratti geggeeffamuuf deeggarsi qaamolee tumsitootaa cimee akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiti jiran. Bakka bu'oonni qaamolee tumsitootaa gama isaaniitiin ammoo hojiilee hanga ammatti hojjetameen mul'ata irraa gara qabatamatti ce'uu ibsuudhaan hojiileen eegalaman ammoo caalmatti bu'a qabeessa akka ta'aniif deeggarsa isaanii cimsanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessuu isaanii dubbiimaan komishinichaa Xibabuu Taaddasaadha ibsaniiti jiru. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa gara magaalaa Jiizaanitti balalii haaraa eegaluuf ijaarame. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa gara magaalaa Saawud Arabiyaadhaa Jiizaanitti balalii kallattii eegaluuf akka ta'e ibsameeti jira. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa gurraandhala dhufaa jiru irraa eegaluudhaan balalii kallattii Finfinnee irraa gara magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaadhaa taate Jiizaanitti akka eegalu ibsameeti jira. Balaliin gara magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaadhaatti kallattiin geggeeffamu kun ammoo gama daldalaatii fi daawwannaatiin carraa gaarii kan uumu ta'uunis ibsameeti jira. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa kanaan dura gara magaalota Saawud Arabiyaa kanneen akka Jiddaa, Riyaad, Dammaamii fi Madiinatti torbaanitti balalii gama 40 akka taasisaa tures himameeti jira. Daandiin xayyaaraa Itoophiyaadhaa daandii xayyaara guddicha ardii Afrikaadhaa yommuu ta'u biyyoota ardichaa keessaa sarara buufata balalii 60 ol daandii qabuu fi biyyoota addunyaa keessaa ammoo sarara buufata balalii 145 ol qabaachuun addunyaa daandii wal qunnamsiisaa jirudha. Balaliin kallattiin daandiin qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaadhaa Jiizaanitti taasisu balalii faayidaa danuu qabu jedhameeti jira. Itoophiyaan bu'uura seeraatiin faayidaa biyyoolessaa kabachiisifachuuf ejjennoon kan itti fuftu ta'uun ibsameeti jira. Masarat Dhaabaadhaa ammoo guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isinii qindeessiteeti jirti. Tumsa mootummaa fi uummataan shira Ijipti injifannee hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa milkeessine jedhan. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa obbo Moggaa Abbaa Bulguuni. Itoophiyaan wacaa fi iyyaaf gurra hin laattu bu'uura seeraan faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisuun ejjennoon itti fufte jedhani. Ijipti adeemsa gita bittaa hordofti. Itoophiyaan ammoo yaadama addunyaa jaarraa 21ffaa hordofuun injifannoo galmeessaa jirti jedhani. Sosochii Ijipti yeroo ammaa taasisaa jirtu dhiibbaan Itoophiyaa irratti qabaatu akka hin jirre eerani. Uummanni Itoophiyaa dhimmoota biyyaalessaa irratti ejjennoo tokko waan qabuuf shira ololaa fi dhiibbaa garaagaraa taasifamaa ture injifachuu dandeenya jechuun eerani. Ammas wacii fi iyyi kamiyyuu misooma eegalleerra nu dhaabuu hin danda'u jedhani.
shiraa fi waca osoo hin taane seeraa fi haqaa waan deemnuuf yeroo hunda ni injifanna. Ijipti Itoophiyaa diiguu, bittinneessuu fi dhabamsiisuuf shira xaxaa jirtu yoomiyyuu hin milkaa'u. Har'a miti waggaa 1000 oliif dhama'aa turte garuu hin milkoofne jechuun dubbatan obbo Moggaan. Kaayyoon Itoophiyaa waloon fayyadamuu, waliin guddachuu fi tumsa naannichaa cimsuu waan ta'eef diina xiqqeessaa fira horachaa itti fufti jedhan. Ammatti Itoophiyaan aggaammii keessaa fi alaa kamiyyuu ga'umsaan qolachuuf irree cimaa qabaachuu kaasani. Uummanni Itoophiyaa seenessi gita bittaa fi olola diinaa qolachuu bareechee beeka jedhani obbo Moggaan. Maddi Faana Broadcasting Corporateedha. Ilmi qabsaa Afrikaadha. Itoophiyaan guutuu Afrikaa keessatti sochii bilisummaa ardichaatiif bu'uura kaa'uu himeeti jira. Lelisee Mukonnin bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif himti. Ilmi qabsaa Afrikaa Itoophiyaan guutuun Afrikaa keessatti sochii bilisummaa kakaasuun faajjii qabsoo ardichaa ta'uu ibsan. Muusaa Muhammad Gaadaa fi qabsoon bilisummaa uummata Itoophiyaa guutuu Afrikaa keessatti sochii bilisummaa kakaasee jiraachuun ibsameera jedhan. Qabsoon bilisummaa uummata Itoophiyaa guutuu Afrikaa keessatti sochii bilisummaa kakaasuusaa Muusaa Ibrahim Gaadaa fi ilmi ilma Muhammad Gaadaa fi ibsanii jiru. Muusaa Ibrahim Gaadaa fi gaazexaa Pilaasitti akka himanitti qabsoon uummanni Itoophiyaa bilisummaaf taasisaa jiru sochii bilisummaa ardii guutuutti kakaasee jira. Itoophiyaan yeroo hunda onnee Afrikaa turte kan jedhan Muusaa Ibrahim biyyattiin lafa bilisummaa haqaa fi qaroomnaa ta'uun bakka buuti jedhaniiru. Sochii bilisummaa Afrikaa keessatti ga'ee seenaa Itoophiyaan qabdu kan ibsan yoo ta'u, bara ammaa kana keessatti tokkummaa Afrikaa keessatti ga'ee olaanaa taphachuu kan dandeessu ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni Afrikaa biroos walitti dhufanii akka tumsan jajjabeessuun Itoophiyaan Afrikaa keessatti ga'ee olaanaa taphachuu dandeessi jennee amanna jedhan. Muusaa Ibrahim namoonni akka koo ammas jaalalaa fi kabajaan Itoophiyaa ilaalu. Kunis Itoophiyaan seenaa fi hambaashee sirnaan akka itti fayyadamtu carraa uuma jechuun dubbataniiru. Hoogganaa olaanaan naatoodhaa Raashiyaan weeraraaf qophiitti jirti jedhan Masarat Dhaabaa dabalata oduu kana akka itti aanutti isin qindeessiteeti jirti. Raashiyaan naatoo haleeluu akka dandeessu hoogganaan olaanaa dhaabbatichaa ibsaniiru. Raashiyaan waggoottan 5 dhufuun keessatti jaarmiyaa waraanaa biyyoota lixaa naatoo haleeluu akka dandeessu hoogganaan jaarmiyaa kana Maark Ruut akeekkachiisaniiru. Qondaalli naatoo kun Jarman keessatti wayita dubbatan Raashiyaan ammallee miseensota keenya irratti haleellaa eegalte jechuun himatanii. Falmii waraana abbootiin keenya gaggeessaa turan gaggeessuuf of qopheessuun dirqama ta'a jedhani. Yaadi Maark Ruut kun wayita Pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana Yuukireen dhaabsisuuf tattaaffii gochaa jiranitti dhagahame. Jalqaba ji'a kanaa Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin biyyi isaanii Awurooppaa waliin waraana keessa galuuf karoora akka hin qabne ibsanii turani. Amma garuu yoo warri Awurooppaa barbaadan yookiin waraana eegalan deebii kennuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Bara 2022 wayita loltoonni Raashiyaa 200,000 ta'an daangaa ce'uun Yuukireen weeraranis Puutiin waraana Awurooppaaf akka qophii ta'an ibsanii turani. Puutiin tattaaffii Tiraamp nageenya buusuuf taasisaa jiran akka hin milkoofne kan gochisiisan aangawoota biyyoota Awurooppaati jechuun himatu. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa Soof Umar miidiyaa irraa oduun sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan goolabameeti jira. Qophii fi sagantaaleen miidiyaa keessan Soof Umar miidiyaa kaafan itti dhufuu galatoomaa fayyadaa.